Akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni maatii Ruubeetek bakkuma jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu jecha egaa barnoota yeroo darbee keessatti akkamittiin istaarii hojjetanne haala ittiin nama affeeruu haala ittiin hojjetan guutummaa isin barsiiseen ture jechuudha. Har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadheen dhufeera jechuudha. Viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin galmooftan akkasumallee akkaataa itti hojjetan isiniif qabadhee waan jiruuf viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Egaa chaanaaliin kun Ruubeetek jedhama. Chaanaalii kana argachuudhaaf yuutuubii aappii keessan keessa seenuudhaan bakka seerchii irra tuquudhaan jechuudha. Bakka seerchii kanarra tuquudhaan Ruubeetek jettanii seerchii gootu jechuudha. Walirraan butiin Ruubeetek akkaataan amma barreessaa jiru kanatti jechuudha. Walirraan butiin akkaataa kanatti seerchii gootu kan jalqabarra jiru jechuudha. Kan loogoon isaa kana fakkaatu Ruubeetek kan jiru kana keessa seentu. Kanaa booda haala kanaan isinii dhufa. Subscribe gochuudhaan barnoota teekinooloojii jalatti darbaa turan bakka viidiyoos jedhu kana tuquudhaan barnoota jalatti darbaa turan argadhaan isiniin jedha. Egaa amma viidiyoo keenyatti kallattiimaan kan seennu ta'a. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan jajjabeessaa gaaffiis ta'e yaada qabdan marammoo koomentii irra naaf kaa'achuudha. Amma kallattiimaan gara barnootaatti seenneerra. Egaati liinkii isaa argachuudhaaf teelegiraamii irraa Ruubeetek jettanii seerchi gootanii sanaa booda bakka ittiin isiniif maru kana tuqxu jechuudha. Bakka liinkii isaa Ruubeetek kan jedhu jalatti loogoo kanaan argattu jechuudha. Ruubeetekidhaan argattu koomentii irraa piin godhee isiniif kaa'ara waan ta'eef achirraa fudhattanii seenuu dandeessu jechuudha. Teelegiraam chaanaalii sanaa booda achi tuqxanii sanaa booddee open waan isiniif jedhu dhufa kan itti maraa yeroo openii tuqxu jechuudha. Sanaa booda hangan isinii bannu obsaan eegdu. Sanaa booda erganni haala kanaan nu banee jechuudha. Weebsaayit kana keessa erganni haala kanaan nu banee bakka itti isiniin maree kanarra tuqxanii liinkii sana koppii godhattu jechuudha. Liinkii tun taane kooddii sana koppii godhattu jechuudha. Isheerra tuqxanii. Erga isheerra tuqxanii koppii godhattaniin booda bakka Google Play yookiis bakka itti maree isinitti argisiisaa jiru kanarra hin tuqxu jechuudha. Al tokkoof kiliika gootu jechuudha. Kan maree isinitti argisiiserra al tokko kiliika gootu. Sanaan booda gara Play Store keessanii isin naqaa. Sanaa booda aappii kana argattu jechuudha. Erga aappii kana argattanii bakka install jedhu yookiis bakka ittiin isin maree kanarra al tokko tuqxanii install godhattu jechuudha. Buusaan jira jechuudha. Kun amma xumuramee install naaf ta'aa jechuudha bu'ee. Kun amma naaf fideera sanaa booda bakka open jedhu sanan tuqaa jechuudha. Erga aappiin kun naaf bu'e bakka open jedhu yookiis bakka itti maree isinitti argisiisaa jiru kanarra al tokkoof tuqaa jechuudha. Bakka xiyyaarra isiniif kaa'e jechuudha. Openii al tokko tuqxu jechuudha. Sana booda aappii kana keessa isin naqaa keessaa kana fakkaata jechuudha. Amma kunatti seenaarra amma galmeedhaaf deemaarra registration jechuudha. Sana booda erga haala kanaan nu fidee bakka create account jedhu yookiis bakka itti maree isinitti argisiisuuf jiru kana jechuudha. Bakka itti maraa jiru kana bakka create account jedhurra al tokko tuqxu jechuudha. Accountii kana banachuudhaaf. Sana booda haala kanaan isin dhufa ergasii bakka itti maree email address isin jedha. Kan lammataa irratti itti maraa jiru kun immoo password isin jedha. Kan jalqabaa irratti emailii keessan guutuu lammaffaa irratti immoo passwordii keessan guutuu jechuudha. Ani emailii kun itti guutaa jira. Erga isa guutee xumuree immoo passwordii koo itti guutaa jira jechuudha. Passwordiin keessan dijiitii 8 ol ta'uu qaba. Erga password itti guutee xumurtanii bakka next jedhu yookiis bakka itti maree isinitti argisiisaa jiru kana al tokkotti ni tuqxu jechuudha. Emailiin keessan sirrii ta'u passwordiin keessan sirrii ta'u mirkaneeffattanii argachuu jechuudha. Erga sanaa booda emailii keenyarra nuuf galee jira jechuudha kooddiin. As keessaa baane dhanna emailii keenyarraa kooddii fudhannaa jechuudha. Emailii ammatti guunneerraa kooddiin nuuf galee jira kunoo add verification code here kan jedhu kunoo jira jechuudha. As keessaa baane gara email accountii keenyaa deemnaa jechuudha gara Gmailii jechuudha. Kunoo akkuma argitan anaaf dhufee jira. Sanaa booda kunoo kanuma jalqabaatti isinii dhufuudha jechuudha. Buuzer jedha aappii maqaa kanaani. Erga keessa seentanii booda kooddiin kunoo lafa itti maree kana jira. Isaa gadi qabdanii turtuudhaan koppii kan jedhu gootanii erga koppii gootanii booda gara aappii kanaatti deebitu jechuudha. Lakkoofsicha qabattanii jechuudha. Sanaa booda addanatti dhuftanii paste gootu. Erga paste gootanii next kan jedhu sana tuqxu jechuudha. Harkaan qabattanii hidhatanii barreessuu ni dandeessu. Ergasii fuula kanatti isin dabarsa. Asirratti as keessaa waan barbaadan tuqxanii dabarfachuu dandeessu jechuudha. Amma wanta barbaade tuqee bakka continue jedhu tuqaa jechuudha. Sanaa booda haala kanaan yeroo isinii dhufu kan gajjala gararraa irratti username guutuu jechuudha. Username guutuu anis maqaa username guuteera. Kan lammataa irratti first name guutuu kan lammataa irratti last name guutuu jechuudha. Kan jalqabaa irratti first name guuteera. Kan lammataa irrattis kun last name irrattis kun guutaan jira. Ergan guutee xumuree booda
bakka next jedhuun tuqa. Ergasiitii haala kanaan naa dhufa jechuudha. Add your gender kan jedhudha jechuudha. Saalli keessan dhiira moo dhalaadha kan jedhudha jechuudha. Sanaa booda bakka itti maree tokkodhaan yoo dhiira taatan meelii yoo shamarran taatan immoo fiimeelii tuqxu jechuudha. Mana ofii koof dhiira waan ta'eef meeliin filadhaa jechuudha. Isin kan saala keessanii filattu ankuma meelii filadheeraa. Sanaa booda bakka next jedhu kan miila jalatti argamu yookiis kan itti maree kanarra al tokkoon ni tuqxu jechuudha. Add your age kan jedhu fideera jechuudha. Asitti immoo umuriin keessan meeqaa kan jedhu jechuudha. Umuriin keessan 18 gadi ta'uu qabu. Sanaa booda umurii irra tuqxanii filattu. Ergasii next tuqxu. Sanaa booda erga inni isin dabarsee add your profile photo kan jedhu tuquudhaani bakka pilaas sana tuquudhaan gaalerii keessan keessaatii hidhattanii filattu jechuudha. Suuraa profile irra godhachuudhaaf choice photo kan jedhu tuquudhaan erga filattanii booda as isin naqaa. Sanaa booda crop godhachuu jechuudha. Suuraa keessan crop godhattu yoo barbaadan ergasii mallattoo raayitii ni tuqxu. Kun akkuma argitan suuraa keenya irra nu kaa'ee dabarsee ergasii next goona yookiis bakka next jedhu gajjallaa tuqnaa jechuudha. Baay'ee akkuma bakka xiyyaara isiniif kaa'e kanarra tuqnaa. Sanaa booda yeroo inni adda nu dhufu get referral kan jedhu sansila kooddii koppii godhattan jechuudha. Addanatti jechuudha wanti barbaachisan. Nama tokko affeertanii $0.15 argattu waan ta'eef kooddiin iskiriinii irra isiniif kaa'e kanatti barreessitanitti guutuu yookiis as keessa dhaquudhaani kunoo kan inni isinitti argisaa zoom godhe kooddii jechuudha. Kooddii referral kooddii kan jiru telegiraamii keessaa koppii godhattanii yookiis lakkoofsicha qabattanii fiddanii addanatti paste gootu jechuudha. Iddoo get referral jedhu kanatti. Ergasii booda next kan jedhu tuqxu. Ergasii asii ol xaa'uudhaan accept kan jedhu jala jira. Yookiis kan itti mara accept jala kana al tokkoof irra ni tuqxu jechuudha. Sanaa booda yeroo haala kana isinii dhufu ammas next kan jedhu jala jira waan ta'eef bakka nama itti maree kanarra next kan jedhu al tokkoon ni tuqxu jechuudha. Kun akkuma argitan nuuf banamee jira jechuudha. Keessa aappii kana fakkaata haalli galmee isaatii haala kanaan galmooftu jechuudha. Referral kooddii amma dagachuun qabdanii isatti guutu bakka get referral code kan jedhu irratti akkaawuntii buuzar kan banannee jira jechuudha. Nama tokko affeera $0.15 arganna. Ji'anillee hanga bakka hojjiruu keenya jennee hojjennee jennaan ji'atti 10,000 ol hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Erga kun keessaa kana fakkaata. Haala ittiin hojjettan immoo jechuudha. Haala ittiin hojjettan viidiyoo isaa immoo viidiyoon kun paartii isaa dheeratee daqiiqaan isaa dheeratee waan jiruuf paartii itti aanu irratti immoo akkamittiidhaan akka hojjettanii isinii fida jechuudha. Kun haala galmeetii akkamittiidhaan akka hojjettan immoo isinii fida waan ta'eef isinillee laayik gochuu waan isin hin galle immoo koomentii gochuudhaan akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Nagaan naaf tura guys. Hanga viidiyoo dhufuun walitti deemnutti paartiin lammaffaadhaan jechuudha. Kun paartii jalqabaa waan ta'eef.